kan Islaamaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kiristaanaa kan waaqeffataa kan peentaa kan ortodoksii kan amantiis qabnes kan saba tokko afaan tokko waliin qabnu biyya tokko waliin qabnu ashama harka fuunes ninjaa an haadhu fuunes ninjaa tolega obboleessa keenya ni argitan inshallah taala dhageettir argaa wayya jedhanii inshallah gartee anaafis yeroo awwalaatii naaf inni gartee wal sodaachaatuma inshallah asirra akka gartee nama wal jaallatanii akka nama wal janaajjanu guyyaa awwalaa nuttaatus irra nu dabraa isin jechaa dhufnaa نمير إسماعيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعرف جنة أنا أعرف كنجرة قرتي بنجم ما يسجل بنجم ما قبتين دفتمو مالي قد دفتر نجامو بالبلا سب بالبلا تناتو بالبلا تنافين برا تشوفي تجري إندقا سيندقا يعني نرجع يسوع تاريخ تريدا نجا ما شاء الله أنا أعرف سينجا إن شاء الله تعالى بناس كوبي فني بيشانس كوبي فني مال كوبي فتنارا بيشان جيراغا مرفين مخرا غارا سنتفيغا إيه مرفيتو إيه مرفي أنا في اللي ورانو كبدا بيتا بكنارو كبدون ستي ما ما شاء الله تولي مكان كي كانوا يرو باجي أنا مكان ماتينا ما بافتو يرو غري كان يرجعنا ما بافتو جارالين ka agartee kan bosona baafata kan maqaa agartee gaara baafata maqaa laa ilaaha illallah joofaa baafata muhammadur rasulullah fa baafata baas ajaa'iba keessa jirraa beeta maqaan tiktookii kan addaati maqaan feesbuuk kan addaa kan maatiin baaftee kan addaa kan waraqaarra jiru kan addaa amantiilee gamatti gartee makatee deemaani mee inshallah taala maqaan duraan dursee mayir maqaan kun meeriidhuma Ismaa'il jedhama biyyattis alhamdulillah maqaa gartee maatiin si baafte sanumaan jirte jechuudha ما شاء الله نمي رب سر أجارة والبنوت غاري مكان كو جمال محمد شيخ عليتي وكان أبو معزي كجرا دوغرتي مينيسوتا تارا آتيز غرتي أورومو تو شاكين كابدو إسلام تو شاكين كابدو أوروميا رادو شاكين كابدو نانو نتلالتي قدتي إيسا جرتا ما يروح أنا ناساوا جرتمه غودي أما كان نجرو أما جد الرأي الله ما شاء الله جدا هي البوادي مو كيلو 10 دمو غرتي إيسا ديال الجامعة أنا كيلو دم شرات تريو راجع چونغا تريد مجرا ما شاء الله تولغا ما إن شاء الله نمني يروح يدونا وبرا كم بيكمو كما توران كم بيكمو جرا شيخو ما كم بيكمو جرا دكتوران كم بيكمو جرا أواز برا كما كم كان بيكم تا يروح أما مقالات تكتور كي سة تمارين بيكم تا مكان كمال جرا ممن مكان كو شرطة جراني أيوة شرطة قرتي كان مني أبارا جركان إيه شرطة ما شاء الله فرد ناس إنجا شرطة كوماندر شرطة قرتي تيك توك تي إتا بكا خيرتي إن شاء الله ميجا تيك توك سينك أبدا تيك توك يوم بنتي تيك توك بنتون كو وقا جيجرا كنارا تيك توك كنارا تي قرتي وما مالتو سيمودا تي بأكا من يرو دفتو كنا يرو درا مال أرجتي أين يساو بسيته أما يروني تسينوغا mucaawee itti koomentii wayii ol baasee nama raabsee jennaan gaafa dura. Ijoolleedhuma keenya achumaan ati waan arge keessaa seentee xulxul hin jedhin jedheen isarraan jammare gaafa jammar. Isumarraa eegalte jechuudha. Isarraan eegalee nan jedhu jarri kun isigaa hin dadatanii ijii koona laaluu dadhabee bakka achumaan keessa bu'e. Ajiib. Achirraa eegaltee jechuun qabsoo kee bosona akka jaalmurrooti achirraa eegalte. Achirraa eegalee amma. Bareedaadha. Feesbuukii siin qabda mee gartee yuutuubii siin qabda waan kun yuutuubiin mee kun keetuma nuu agartee numeerii n yuutuubii kajoo kun. Kootumanni. Keetii jechuudha. Kunoo kaan gartee kunis isaanii miti kan biraas se'a. Kuni kunoo keeti waan kunoo tiktookiin keeti. Kan duraana jalaa gubatee jennaan kun kaleessa dheengadaree banama. Maaltu gubee barate ibidda maaltu qabsiise? diina ka warra sirba jaallatu malee maaltu jira. Eeywa akkana jechuun salaata rabbii jechuun adawwii. Ayyee maashaallah akkana gaa'imee hiriyoota nama wal keessaa tiktookii keessaa hin qaba gama biraatiin qabsoon kee gartee warra tiktookii kana bilisoomsu akkuma gartee qilleensa oromiyaattis bilisoomsee lafti isaa bilisoomsee bilisoomsee waan xiqqoo jirtaa tiktookii iddoo kaloote fakkaata akkuma jaalamarra. Gugguudhamu. Dhageessaa
Nagaan jira bucuu sii kukkute malee. Baay'ee. Uumaa haa kukkutu inshallah taala akkuma dandeenye Amma nagaama sirriitti. akkuma cabani tokko lan jedhanii magaalaa gudditti tiktookii maal jedha eessa dhiiroo tamaaliiti dhiiroo. Shoorxaa naan jedhan egaa amma cimaadha egaa waan afaaniin dubbatan miti ka. Maashaallah. Hin argitu. Mee nashiidaa waan inni ta'e takka ergaa ta'e takka gaggabaabdus waliin laalleete waan namni gartee tiktookii jala siinjoos hedduu ijoollee adda addaatii jira yoo barreeffama kana hundarra dhugaa akka jedhan obboleettiin ta'e takka asirratti dhuga nama kiristaanaati dhugaa waaqayyooti ani baay'een isa jaaladha jettee hojiin ati hojjettu sirriidha garuu maal jettesa garuu isa yeroo darbee fardaa fi intala tokko walitti hiitee nama fardaa fi waan ati walii ta'e hin beeku nama kiristaanaati ani sirbuusi kitaabni kiyyalleen kitaabni qulqulluun kitaabni kun dhoowwaa hin sirbuuna jettee dubbattee kana si galatoonfatte teenyoota tan biraattis maan jettee in laallaa asirratti tokkos wallaahi argamu isaan viidiyoo armarratti galtee waan ni jedhee sirballee hin haqeen jira suuraa haqeetii jira jette. Kan laalla akkasumatti gartee siin maal isin maaltu si galchee gartee ati Oromoo gartee ati waa'ee Oromoo guddisee si galcheetti seensa Islaamaa ijaaba jedhattee amma gartee Narganne malee. bareedaa tokko jira mucaa kiristaanaati ilaala asirratti ilaala kunoo isa jala jette. Gartee kiristaanaa gorsa ati tola dhugaa maaliif sirbu mootummaa waaqayyoo hin dhaaltu namni malee jannata seenuu sirba sirbuu jette. Akkana jettee kana dabarsaa turte obboleettiin teenyaa wallaahi akkana jettee dhugaa keetii ani garuu gartee kiristaana gorsa ati gootu kana dhugaan fudhadhee jira dhugaa keetii sin jaalladha galatoomii obboleessa koo waaqayyoo akkana jettee teenya gowwaa maraataa rabbi si ajjeesu Oromoo miteetti kan jedhu hedduu jira. Meeshaallah maal argite mee gartee tiktok kana keessatti maal argite numeeri keenya waan gartee faalla shari'aadha akkam fakkaati yeroo akkuma keessanuu wallaalee jettaan mee achirratti maal argite? Wannan arge ani muslimarraan dhaladhesi. Muslimasi. Amma ijoolleen kun waa tokko muslimummaa aleera ina irratti nu raaba malee muslimaaf kiristaanaa adda baafachuu dadhabeera amma isaati ammaa. Surreedhaan nuuf hundinuu ani amma yeroo duraatiif isinis yotti himtuu ganamaa galgala hin dhaga'an. Amma maa gaheen koo maa inni jedhee dhuma taa'ee gaafa jammaru mucaan maaraa jammaree ala nagaa kanattan deebi'a jedheen gaheen koo baachuu qaba jedheen alan arrabattan deebi'e arrabaan hin deebi'anuu jedheen. Akkas. Arrabaan hin jammare garuu immoo arraba kan akkan cubbuu keessa galaa jiru nan beeka rabbiin egaa naaf dhiisuma. Abshir. Maashaallah wallahi jajjabaadha nama gartee nama ulee nabiyullaahi Musaa didee tabbirauna du'aaf jedhanii beektu. Yaani mee takkumaan viidiyoo kee irraa si garsiisan sirballee taatu qalawaa takka hojjettu gartee uummata kan garsiisaa waan asirraa. Lagadaa komantii kan. Utuun isinitti himu ilaalaa ooleen bulle. Hin dhageessan waan namni isinitti jedhe isinitti himu yookiin hin beeku mallee kanaan gaafadhaa. Abbaa viidiyootti wallahi hin gubu'an. Wallahi duutee dhiifti wallahi hin gubu viidiyoo sana hootii yuutuubii irra deemee jiraata. Isinitti himee dara. Viidiyoo sana hin gubu kami dhiiroo kamaan mucaa takka du'ee jedhanii viidiyoo sana hin gubu kakkatte hin gubu jette. Hin gubu hin jedhamu intaloo tokko iyyuu leen gadda irratti raabee innan jedhu Beerutiidha fooqii sadarkaa sadaffaarraa buutee. Kaan ammallee duun duunee jedhu kaan duutetti jedhu an sila hin gadhiise gaani os hin duute yuutuubii irra waan fe'ee jiraadhe sin buusuun jedheen. Amma tiktokii koo gubate malee silaa mucatti addisii godhe amma irratti an uraa baay'ee namaa qoricha taaka dawaadha sila. Akkana akkas. Ani hin gubuun jedheen isu. Qoricha eessaa fide qoricha kunoo isuma kana ijji kuni kanuma rabbi kanne moo kanuma ofii hin bitatte moo ija kanaa fi marfee kana. Yaanumee. Marfeen arabatu fardaan uraanuu hidhee affidee jira feestaalii guutuu jira dawaadhuma gaadheenuma nuraa baay'ee ijji immoo gaala. Kanuma fardaa kan fiddee itti naquu deemta jechuudha. Karuma kallattu mataa kee. Kaanuma isaa fardaan uraanamee lafa jiruun kennaaf. Malee haaraan kennu. Dawaa koronaatis hin taati dawaa sirbarra illee hin dhoowwiti jechuudha.
akkana jedheen itti kenna yoo dawaasiifa ta'u eenyurraa si haa kutu muuziqaarraa yoo immoo didde lafa si haa buusu hin jedha akkuma kennaan duuka himaa. Achi keessa waa'ee iddoo argita nama shamara adda addaa tan kofoo tan qullaa teessu isa arreena gallakkisee waa dhaggeeffatu fa'aa agarta isa gartee imaama ta'edhatee gartee nama abaaru fa'aa achirratti arge kan nama abaaru kanaas abaarsa kee dhageenyeeti aamis kan jennu abaarsisuu itti adeemu fa'aa jetteen. Mucaan tokko amma ergantanaa ammoo keessaan naqee dawwalee fi waan akkanaa namaan hin jedhe isaa idaa yulaa wallaahi itti dawwalee waan akkanaa hin jedhinii dhiisi jennaan nan dhiisa shinaan jedhe. Mucaa sana ijoollee mana hidhaa jiran abaaree jennaan akkanaa jedhe. Akkana jedhee. Maashaallah. Meegaa waan ta'e tanaas ergaa biraatis ergaa bareedu qabdi dhaggeeffachaa tuma. Mee badiin koo maaliif yakkamuu dhaqa yeroon gabbaafadhu qalamaa furaqa teessisuna dhorkee baraa dubbii haqaa nu beekaa cal jennaan jaran nu tutuqa kanaaf huyyutti dirqamee haqiiqa kanaaf baay'eedha meeqaatamii meeqaa ambolluu gamamee fuula rabbii dhaqa namna qiirratti du'e rabbiin bira dhaqa. Gaafa sana garuu hin jiru karaa hambaqaa. Irra deebii jeemee waan tana nama biraa se'usisee jirani. Wayyaa diimtuu uffattee dhufte guyyaa tani. Wayyaa nan geeddaradhe malkiinis tiktookiin nama kallaqa araba nama godha asitti immoo waa tokko. Ajaa'iba dullattiin akkuma akka kiyyaa fiteetti tunis sanaaf nu shawwadaa jirti hedduun. Osoo asitti ba'anii waan eenyu jedhanu miti. Mee maal jetteen waa'ee gabaabduu ergaa gabaabduu kana keessa viidiyoo kanarratti. Isa kamiin? Isa amma irra keenya kana. Waa'ee gaafa eenyuun na jalaa gubatu waa'ee tiktookiiti miti reen. Eeywaa. Wallaahi. Maraannaa dhannadha. Viidiyoodha innaan akka nama maraateettan raaba malee akkana gaafne sheer gochuun dadhabinaa. Amma inni kuni laa islaama jedhama dhooffatee jira abbaa ta'e hin beeku ani rabbi si haa dhossu amma achi dhabame. Uffata inni uffataa kunoo obsataree jireedha. Beeyna tana dhiira moo dubartii maal waan akkasii utaaltu alaabaa agartee sheekootiin goote. Alaabaa kana bakka akka waan eenyutti ilaalu jarri jechuun alaabaa ofiillee maa eenyu oromummaa ofii beeksifachuun xuruudha. Akka alaabaa itti qabanii jiranu islaamummaa yoo harka qabatanii jiran harka mirgaatiin qabanii jiru waa'ee muuziqaa kana waan adda addaa garuu islaamummaa kana immoo tasuma ilaalaa jiran. Waan ittiin golgeen dhumne dhufuun uffata achirratti. Subhanallah. Beektaa maal jedhan namni maraataa yoo namni fayyaa qabu ganda maraataa seene maraatuma ta'a jedhan. TikTok yeroo seene nuti summatuma sana ijoo achi keessa jiran maraataa ta'an yeroo gadii isaan jala deemnee falaalla. Yeroo gadii hiriyoota kee namaatti beektu fa'aa jira. Kan beeyne akkasitti gootaa kan maqaa isaa beektu maqaa dhooyitee caaltuu taatus obboleessa keenya nasirii tokko taatus dhaamsa ergaa dabarsiteef maal jetteen jira sanii Naasiriin iddoo galgala invaayintii ol goonii footoo walii jennee jirra. Naasiriin egaa silaa namni silaalee karaa kee nama hedduu ta'u dhufe maaliif akkana taa'an jedheen. Caaltuudhaan immoo ani weellistaa nama koomentii jalatti duraan gaafate caaltuu. Weellistoota keessaa eenyutti heerumta heerumisiin jedhan jennaan ani weellistootatti hin heerumuu jedhe. Atoo weellistoota hin jibbita itti heerumu maaliif jara hojii jaraa immoo duuka takattaltaa ishi itti heerumtee immoo dhattee qajeelfachuu hin dandeessaa itti heerumi kaan jedheen. Kan hin dhaameef isiidhaas. Yeroo Ramadaanaattis maal yeroo Ramadaanaatti waa hedduun viidiyoo kee dhaggeeffadhe yeroo Ramadaanaatti assalaamu alaikum waan Ramadaan mubaarak jettanii waan jechuun waa hedduu jette ergaa shamara keenya. Amma gaa Ramadaanneen na dhufe gaa isinuma warra amma caffaraa jiru kanatiyyuu Ramadaan kariin jettanii nu cannattuu hin jedheen. Ini ol taazabna gaafa siin jedhe rabbiin hin nadhaas inni boriis tokkuma hin jedheen ani laa karaayee hin qabu. Wallahi kennaa rabbiiti nuti boonyee aboo rabbiin akkana jee ergamaan akkana jee jennee dadhabnee isin gartee viidiyoo isaanii takkeef duuba kan isaanii gartee isii isaa ta'u qaama isiitirraa haasa'u rifeensa isiitirraa haasa'u waan isiin qabdu hoqqoltuu diriirtuu foqqottuu qalloo gabbaddu hundaa akkasii godhu. Isin egaa kana dhufee baaftanii dubbachuun isin irraan barbaachisu. Ani immoo qaama isiidhumaan hin arrabsatti deebise. Namni haadha abbaan jedhu garuu isiidhumaan qaama isiitiin qaama kee akka kana illee hin arrabsaa. Mee ija sana ijuma isaa sanii sodaadhee dhiisee jette gartee ijoollee wallahi kakattee ijuma san sodaadhee dubdaa kan akka inni nama godhu waan namaan jedhu san gartee
يعني عيبي وهن نمر أرجع إجساني سوداء تي إجمسان قرتي تي إجت بقيت بس تي جنور رأي ما شاء الله ربي سبحانه وتعالى سرع جالتوب قرتي جوا سينجو nama gowwaa jiru beektaa haa ofiifu gowwaan kaa'imee si birasa. Argi jennaan nan biloo kana kana malsiin deebisuuf gowwaan na jara jedhan achi waan biloo kana. Malee malsiin kennu. Maashaallah rabbiin umrii si adeera isu galanii rabbii faaquu mee obboleettii achi keessa ni qabdaati obboleettii ni qabdaa ta'uu ni dhalatti. Hin qabu. Osoo qabaatte hoo akka mee maal goote si? Allah maalan jedha gaa waan hin jedhu hin qabu. Ijoolleen ganda keenya namman beeku achi hin jiru dhalaan tu jiraatte keessaan naqeen iyyuu nan gorsaa. Warruma kana iyyuu tokko tokko kanan keessaan naqu akka waan janaa dhaqee warra natti narratti qollofatan footoo fayyadamuu hedheetan iyyuu footoon fayyadamu jiru. Tokko tokko keessaan naqeen nan barreessuuf akka nama janaa dhaqee zimmeedhanii na laalu naan deebisan. Gariin namaa immoo maaliif keessaan hin gorsine maaliif gadi baafte jedhu. Eewa. Kanaan naan hin danda'u keessaan gorsee. Akkami keessaan gorsan waan magaalarra jiru takka magaalumarra gorsanii meesan keessaa takka gartee tan akkaan gorsee jira isii gartee qaaba qabdu hundi as keessa jirti beektaa tan diree uffattu kofoo uffattu tan gurdii abaaya uffattu hundi si magaalaa shayxaanaatiin harma keessa hundinuu jirti mee takka ta'a koofiyaa ta'e takka keessa koofiyaa sana eessa jirti. Gaara mana tafte. Haa teessu achumarraa teessu tuni isii gartee fuula qaaba qabdu ofirraa baaf takko ergaa takka isaan hinoo maal jetteen. Isi gartee waan fuutee lafa keessu achuma sila utuun nufin hin jedheen achuma lafa keesseen nuftu ija kootti maaltu si fide hin jedheen kun iji koo sirra hin bu'in hin jedheen. Garuu wannan lamii deebite hojjette intaloon sun wallaahi naan galle islaama taate. Waan isin sodaattan shortumaa uffattanii ittiin duraanuu. Shortaa sodaatanii dhugaadha kan biyya kana ammoo siinoo tokko tokko baafnaan. Shortaadhaan malee sodaa rabbii miti kan jarri hidhatan ijaabe. Ya Allah, ya Allah. Waa'ee sirbaa kana silaa'uu waan sirbaa haraam ta'uu hin beekte. Isa tokko hareeda dheeraa qabu tokkos gorsitee turte. Quraanatti kennee lamii immoo ilaa ragaasitti ta'u jedheetti kenneen ammoo dideedhaa taphataa jira lamii itti deebi'uun oolu gidduu kana sattis. Rabbiin isaan haa gorsu uummata keenya. Wallaahi rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu haa gorsu. Mee wanni gorsa tokko ammas gabaabaa keessan irraa inshaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chaalenjii quba lukaa jedhan dhiisaati amma. Mee dhiisaa muuziqaa dhiisaa amma chaalenjii waa biraa hin. Oma dandeessan irraa. In dheeratu kaa wanti kun immoo amma dandeenyu walitti qaxxalaa deemnaa. Bismillahir rahmanir rahim. القارية ثم القارية ما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه الله أكبر أكنا challenge كنا قا قرآن كنا ما قرآن في قرتي يعني أترى جربوا يوم تقصي قرآن تأجرت كراتو تفيديو دبته كمان تنسي قرآن كراتو ركيته ننجر جرا في سربان كيسامو أنا jechuun gartee kanuma jechuun sirbuma namaa tana sirbitu guyyuma tokko isii quraan achirra karaatu. Reef maashaallah fatiyaan keenya tokko rabbi sirraa jaallatu siif fidaa jirti chaalenjii kana. Malee warri kaanii raayyaa iyyoof jalaan qabanu takka. Dhiiste jechuun raayyaa. Kophee malee mee jechaa akkasii dhoyituun tokko kophee malee lafa deemu turtan jetteen. Eessa jira? Kophee malee lafa deemu turtanii. يعني مطبخ أنا ما بيجون ما دامين وانيس في دكتور ما دكتور مي ومنا بكيت في واي فيستالي فتودي فيستالي زبالة فتير فتنا ما تبغى ما دامين ولا كيارات تيجي تجت ما إننا تيوفتون جرين دواتي تيجي تما وانا دادات يا تكنا فتير فتان جرين تكون mee jara kana yoo maatiin isaanii garteen akkam jettiin akkuma keetti kana ittiin moo maatiin os aizo maashaallah ittiin. Itti meeraa keessa amma namni keenya viidiyoo oonni irra widiitii qollofate bukkee bu'anii sirbu kam sirban jiru. Wanna kana namni biyya keenyaan beeku asumattuu namni hundi hin beeku wal birattiin sirbinaa oo maatiin arge immoo wal bira ooltan isiniin jedha waan kanarraa sadhaa dhiisaa mee jedhin ilaa amma nuyi hin beeku namni oluma bira jirra jedha waan samman olii naasaa jiru tokko tokko.
namni biyyaa isaa beeka waan miidiyaa kana. Subhanallah. Wallahi lazim gartee rabbiin si aba. Tanuma akkas sirbitee ispoortii illee miti. Lubbumaanuu haftee ettee ni gaafatte. Nagayuma gaafattee wanti. Danuudha. Miti. Haftee ta'an jedhee inni tokko ofii nama meeqatas itti dhabame jettee muuziqaa wayii ofii waatumti nu haftee ta'an jedhee. Sa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi waan namni barreesse waan namni sirbaan akkanatti olii gacca'uun akkasii mee qabsoo waan kanaa ta'u gartee eegalte da'awaadhaaf eegalte jijjiiruudhaaf arrabaan dhahuu miti gartee karaa itti dhawanii isii saaxiluun waanuma jiraatii akkas dhaawattu mee sanuma gartee nasihaa yaabdeef gartee caaltuus kaanis suuta gartee haqaa dhuftaniiti mee haqaa dhabamsiisaa maal dilliit godhaaf jalaa baasaa jetteen warra kaan hinoo maal jetta kanuma akka fakkaata akka isaanii gartee kumaatamaa namni isaan hordofu. Namni ani irratti hojjedhee jennaan ati sana naa kaasi yuutuu eenyu kun qulqulleessa nana sallamsiisa innaan nama jedhanu jalaan gubiya. Achi jarri qulqulleessanii jala galee laalee nasiin achi fixu anis of jalaa danuun balleessi nama akka kana. Jara kanaanis isin qaniirraan tokko tokkoon balleessaa silaa hunda balleessuu hin dandeessan qaniirraan itti deemaan jedheen. Innan jedhummoo buleedhuma numa argaa gaa inuma inna yeedha ati faaraadha munaan jedhu na dhaabbor jara tokko irratti hojjedhe gandummaa jedhu faa gandummaan na keessan jiru. Gandummaa jinni silxee jinni maal waan kana hunda jedhanii beektu. Siyaasa kana walitti fidu ijoolleen. Qabsoodha jettee. Jimmaani gaa inni dhufa achi galee maqaa qabna achitti. Rabbi maqaan hin kennin inni waan jedhu. Komentii jalatti dhufanii waan haan jedhu gaa. Barri bara koflaatiis bara booyuutis lachuu wal keessa dura amma kameette maal jechuudha. Isa yeroo tokko gaa kolfa ka isa jarri sirbanu nan horiyaa inni immoo waraabee ka inan kolfas jarumatti deebisan itti horiyaa ole wal kan taa'e dhaqeen kolfa. Waan nama biraa ta'e maal. Subhanallah. Inni ajaa'ibdee jechuun waan uummanni keenya akkana ta'ee jiru kana amantii jechuun yeroo gadii gartee kaleessa waan biraa amantii biraa guyyaa kan feetu waan jechuun waan akka isaan wal keessa makamu bayyaa'inatu ta'an kana kanaan mataas waan si ajaa'ibsa maaltu achitti si ajaa'ibsa. Ummata muslimaa kanarraa nama islaamaaf hin jiru sirbii haraamii farsoon haraamii zina haraamii kan beeku. Surree kana ka surreen ni bakkaa'e surreen silaa nutti jabeessan sababa jaraati. Surreen sababa jaraa nutti jabaati surreedhuma kana na dhiba surree kana noffatina ishii mudabbaa keessan waan addaa dhoffadha. Shamizii gaara mudhiitti hafti gidduun lammaan kun duwwaadha garaan hin mul'ata. Kan jaraa gaarrabuman jedhe gaarraba kana na siyaasaatti na barbaade woon immoo cubbuu keessa jiraadhe waa irraba nan dhiisa. Akkas. Arrabichan sodaataa jira garuu. Narkaa babaa hin arrabsuun jedhaa inni dhaqee argayyuu narkaa baafuma. Rabbi haa galatoomu jette kana naa kan viidiyoo takka irratti haa galatoomu jette waan saniiti waan fedha jedhu kan gartee keef xiqqeesse numa xiqqeessinaa gartee isaa gartee saniif ani hin dhageeyu jette nama gartee waan babbaddu jiru saniif rabbi subhaanahu wa ta'ala sirraa jaalatu tan viidiyoo si waraabuu bartee hunda bifa adda addaa nama osuma baree waan adda addaa barees waan namni khayrii barataa namni gartee faranjii irraa simboo farsoo dhuguu barataa namni xayyaara akka tolchu konkolaataa barachuu qaba abbichi waan kana tolche itti biliyoona itti ta'eeti addunyaa irraa raa godhu jira suni asiraayif jalaa diiguu jirti qabrii isii dagattee waan adda addaa dagattee jirti waan kana gartee itti fuftamoo hin dhaabdaree miidhe. Amma galmaan ga'utti ittuma fufa malee amma biyya kanaa jirutti yoon gale filaa waayifaa hin danda'amu. Dhalaa isa dhaayyuu irratti riippoortii godhamee naan viidiyoo gadhiisuu hin danda'u. Eenyu lama tiiktookii lamaan banee jira. Inni tokko kalee sana irratti dhaabate isa guyyaa sadiif na qaxxaa'ee jira. Ajiib. Amma kan biraatiin immoo gadhiisaa jira malee. Maashaallah. Mee fakkeenyaaf yoon an kan dogo gurtaate akka ijabaaftee ibsanitti akkamitti akkuma jara gortitee akkam naan jettu. Marfee fidama kaa. Aba marfee anuma waraanta iddoo eessana waraantare. Maa duddaan iddoo miidhaa malee waraanu amma eenyuun iddarra waraanaa iddoo qoricha dibee qorichas hin qabu kan kun marfeedhuma gogaadhuma itti dhaaban. Iddoo kana harkara nama waraananii ta'arra nama waraananii yoon garagaluu didee hin garagalu jarri bukkeetti dhufanii ilaa jedhu innani waraabee gadhiise dhufanii bukkeetti of kaanii ilaa jedhu. Allahu akbar.
والله ربي سر رجال تو سورة رجا ربي نكفل تسمعنا ما كنا أكشف كمني بروجو بكون دانا ما كباتون قاري دا نميرك يا ربي سبحانه وتعالى سر رجال تو وأنباي دا نبي بيوفي قال لك سيس قلت يعني ما تي قال لك سوت بيجي باكي سيراتوس لفتي وندي تنارباتيس تنفرنتيس أوروبا أفريقيا أوروبيا قلت عالم نكون عندنا نمني دغچون سپو في دغچون وان بربا دود دغ سبيرا كوتي مغرتي جوال ماتي رام فتون جرتي بيتو سي وان برا برا كوتي يعني غرتي mana nama kana manatti kanna nakuma tiyete mana garte wanni ga talaba fidatani bakka dalay dufi sirba mana kesa sirbi meti garte artist yo fadan garte tam fadan fidatani aramni akka garte artist goto sen fidanne majlisa naman balleysini matbaka naman balleysini amma mana balleysini akkasi tarko baleyinki inshallah walida manna hedduga namni raaso ite hangama heddu raaso ite an qopai fatte sumatu beekha jidduma tolchi inshallah taala waan gara khairi titinufu ولين جرا خيري تنرتي والججة بيتنا إن شاء الله تعالى واني جنو سلاو هد دوران غرت سلاو جامنا تلي درجة أصلي كسمت إسا إجماعك تيتنا مباوساني أصلي تلي درجة Asli gaafa duraa irratti waraabee achumaanii tiktokii isa duraatiin narratti gubate isa gube ta'ee billaa wayiin fudhee jira billaan moon dabarsuudhaan tiktokiin. Akkaan. Jaranna irratti gubensi achumaan amma dammoo tokko dawaa wayii kenneeraaf itti fayyadame. Ergaan teetuun parsantiin waa tokko bakka geesse. Aalamni kana hin dhageen jettee yaaddeeti. Numa dhaga'ama inshaallah. Garuu inni waa gadhiisu kana namni bakkee warri karaa feesbuukaa kun hin arganse. Dhugaa. Inni jedhu immoo nama hedduutu daawwataa jira viidiyoo. Maalin argina dilli namni gallakkisu oromumaaf gallakkisa namni afaan kana dubbatu sheekaa haa ta'u kaan ta'u waan dhageenyeef waan argine irraa dubbanna si argineetu kun osanirraa haasawaa jirra gartee yaani gartee wallahi hedduu kitaabaas kannitee fi gama quraanaatti as deebi'a chaalenjii jetteeni gootee sirbi waa takka namaan godhu sanuu sirbi namni ilmi namaa baasee kan namni baasetti gartee sammata qabattee sirba isiiti miti sanirraa sirbiti akhiraa isii balleessaa jirti qabdii isii balleessaa jirti hojii jahannam dalagachuu jirti gartee kaafira qofaan ka jahannama seenu namni gartee faallaa sharia islaama deemu faallaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam deemu hundinuu jahannami maqaaf bu'aa namaan qabu Khadijaa ta'e Aishaa ta'e Muhammad ta'e maqaan waa takka namaan godhu arabaati maqaan islaama jedhamu hojii sirraa barbaadan gartee jechaa fi hojiidhaan gochaan jala deemtee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkasii milkoofte malee Tuni silaarraa gartee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keessa jiraate tiktookii gartee qabsoo ati itti goote tana daran itti godha silaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gartee tanaa miti arrabatti irraa hafte malee silaa qixaatni asitti gartee mana shari'aan islaamaa heeraa fi seerri islaamaa jiraate jarri kun hidhamanii gartee waa murtii hedduurra godhama gartee addunyaatu badee fasaada taatee zinaan halaal taatee akwaan hundi halaal taatee sana malee addunyaan kanuma dursanii kitaabnis kanuma dursanii Rabbiin nabiyyiin nuti sanuma ilma namaatiitu jijjiirame biyya jijjiirame inshallah sultaan gartee tiktookii keenya isa gartee maashaallah rabbi irraa jaalatu sultummaati balaa fi beela rabbi subhaanahu wa ta'ala sirraa haa qabu inshallah ta'ala hiriyoottus waliin qabdanii kanarratti wal gargaartu immoo achii gara tiktookiitti immoo gara tiktokii bakka hojiittis bakkuma jirtan iddoo gartee mana waliin galtanis tokko na bira jira innis ooti yuutu eenyuun tiktokiin koo dide kan saatiin immoo seenaa innis immoo yoo argate irra bu'a. Itti aanaa gartee shurtaas jechuudha. Innis amma jala deemuu jammareef. Akkana maqaan isaa eenyu jedhama? Abdul Majid. Abdul Majid maashaallah jajjabaadha wallahi rabbi sinaa jajjabeessu baay'ee gartee wal galatoonfannaa mee inshallah teeti mee yoo hawaasni kun akkamisu gartee tiktok kana godhe gartee milkaa akhiraa isaatiittis mee akkam haa gootu gartee dubartiin teenya haasatan sanuu gartee sabuu isii jirtee waan agartu waan hunda dhiiftee amma faasirraa kallattii laayifiitiin dhufe qooshaa walitti dhiyuu deem qaama dhiqadhu jechuu naasu juudi jechuu gartee maal shunkurtaa basala wal nyaachisuu qaccee waa wal nyaachisuu yaani waa khillee mata wal cabsuu nyaata dibachuu booda qullaa deemi jechuudha baafadhu gartee qullaa wal baasaa jiran mee akkam
قام دي ما جرت يا قرتي أركاون ده كان يروح أمتي إسلام جامون أمة برا قرتني أمتي برا ورد فوق حيسو ولا ما جرت amma jara sana duraanii yeroo sana shoorxaa jabaate yeroo sana jammaruu fan ture waa tiiktookii sana shoorxaa kana baay'atee marrumaan nu fixxe waa tokko naasuudhaan nyaata iyyuu nurkaa gatte yeroo sana silaa yeroo sana jammaran ture waa'ee basalaa kana amma immoo waa'ee basalaa fi waa'ee daqiiqii kana fuulatti olitti dibuu kana amma dhiisaniiru. Ani wantan himu bakka tiiktookuma kana muuziqaa dhiisanii wama adda addaa gaaffii waan beekan irraa waan Oromoos ta'e waa aadaa Oromoos ta'e waa'ee gaaffii seenaa saabotaa ta'e wal gagaafachuu dhuman barbaadiyan. Waan akkanaa invaayintii godhanii wal gagaafatanii natti tola. Allahu Akbar. Mee warra jala deemu kana noo maal jettaan warra jala deemu bakka sila a'uuzu billahi minash shayxaanir rajiim bakka nama jiru maasha Allah itti mudi jabaadho intala franqallo intala sii komando intala shanan gibee intala marre intala jaalmarro intala gartee jawwe intala bichuu warra kana jiru kana mee warra kana noo maal jetta. Jaratu jajjabeessa iyyuu jarati iyyuu amma yoo isin fakkeenya waan quraanaa tokko gadhiiftanii nama 50 nama 30 laayikinii isinii godha. Inni immoo sirbee gadhiise wallaahi eenyuunsaa laayikiin isaa bitti 15,000 20 godhamaaf. Koomentiin isaa kan ayiqashtii koo sanyii koo goota koo akkana jedhaa olu bakka. Jaraafis illee maasiyaan ta'uu leema. والله لو قاكيت جزء وان خيري حديثا في قرآن برسلون جاني أرى خمس حديث ما توقعنا تعالى لفان بنو فخوف لجدو وان كان عبد فاني خوت عن جنة نبيت أنا ترجم ما تنادى برتو والله هو ميكا إيه والله عجيب والله عجيب أو ورقتين من ما قلت شيطان خجرتين أفت الربي كشيطان أفرين دوبيتو رب سبحانه وتعالى بكم خيري هندس لكن تقول درجمني قرتي والله واملكونه فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين جاغرتي وسارعوا إلى مغفرة أبود الدفع فليتنافس المتنافسون هاول درقم ولو درقم مسابقة عند جنة آخرت كجنة نبلني سايدتي تربان تنافسامي تربان جاغرتي بكا كانت أنا والدرقم أجا sagantaa gartee waan gartee namni sana ergaa walii dabarsuu barnoota irraan bararree achitti ni argama tawaa barnoota quraanii irraa qaraamu irratti ni argamu gartee sheekaa nuwaar jechaatu moola gartee maarree nagoote maarree tanuma ta sheekaatillee tuutee turteen hedduu takka. Sheekaa Nuwaar moo? Baay'ee fatwaa sheekaata irratti. Waa'ee ma yaadataan jiru? Waa hedduu mataa si burjaadeessee aboo namni hawaasa akkanaa kana keessa jiru maal yaadatan? Maraatuma deema mukhi jaansan aqli namni irraa baay'ee nurraa ofte namni maraataa keessa maraatuma ta'a. Tokkotiyyuu Januwaar itti dawwaltee jedhan ijoollee nan dhaga'ee mucaa wayituu viidiyoo wayii fudhatee dhufe warra isaa. Wuliin keessanii gaafa wal fuutan oo viidiyoo kana na waraabdee wajjin waraabnee sirbine jechuudha moo maayini aadaan keessanii hin jedheen irratti waraabe. Tokkoti immoo Januwaar itti dawwaltee yoo profaayilii nan godhanne xilaakii kun irra kaayii kan jette wayin dhaga'ee ture. Wulii kana qabdu moo jedheetani. Allah akbar. Obboleeyyan keenya maasha Allah jaa bakka kanaa sanatti Rabbi subhaanahu wa ta'ala obboleessa keenya kana du'aa godhaa fi Rabbiin gartee ilmi gartee aalima hawaasa kana akkuma irraa hawaasa dura gartee akkuma taatettu ilmi hawaasa qabeenyaanis beekumsaanis fayyaanis shamara gartee ajaa'iba TikTok keessa akkan taane ta gabritti Rabbi tana bira jiru takka Facebook wal narkin TikTok wal narkin guutu Oromiyaa keessa Rabbi sitti adammaru gartee obboleesso ni danda'a inni inshallah. Amiin. Rabbi sifa kannu jabaadha du'aas walii godha wal jajjabeessa inshallah khairratti wal jabeessu qeyroon akka nu barbaade taan siyaasaa jala kutte taan TikTok gabbarti taan Facebook taan gartee gara WhatsApp taan imo namni gartee app madda jala kutte namni adda baqatee maatii ofii dagatee lubbuu ofii dagatee ilmaan biyya dhiise dagatee ilmaan qabu dagatee abbaa manaa dagatee wartee firoo ofii dagatee biyya ofii dagatee guddoo rabbuma ofiitu dagate kasaaraa hongo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sila arra sultaan dhugaadhaa Arabiyaa san nama gartee muuziqaa dhaggeeffatu TikTok irratti hidhaan waggaa gartee takka waggaan itti amuram takka torban takka hojjan namni fi dhaggeeffatu ni jira numeeri injiru Allahu akbar Rabbiin rafagaadhaa je Rabbiin gartee sirba haram godhee quraanaa fi hadiisaa fi yadaloo fi maqsaa fi geerarsaa walaloo waa hedduu karaan sirbuma kana walii gato taatu achi utaatu
if cinqitee qaama siitin akkuma Amma safara kanan dhufu namni achirra jiru dhufanii asiin dhaggeeffatan ula. Anumti nu wennanii asirraa bahe asiin feesbuukiin dhufa. Namni tiiktookii oolu karaa feesbuukaa dhufe waan ishee koliin dabarsu hin dhaggeeffatu achuma sirbaa oolaan inni sirbu inni taphatu achuma taphataa oola. Waan dhufanii waayyuu hin dhagahu. Saatiin kun akka nama golgeedha diddirii wal qabuuti malee miidiyaan si'a numsi'a waan san. Miidiyaa ittiin fakkaatu namni uffata kanaatiin haadhaaf abbaa bira numne miidiyaa kanatti tokko irratti bahee moo? Allah nama dhiba. Ati Rabbi subhaanahu wa ta'ala shurtaa sirraa qabu. Rabbi shurtumas biyya saniitu si haa godhu. Shurtaa Rabbi sirraa qabu. Shayxaanas shakkiis shirkiis Rabbi sirraa qabu. Shurtaan waliin argeen shurtaa akka dubartiin hijaabeedha. Rabbi hijaaba sirraa itti haa jedhu. Waliin argitu inshallah. Tiktookiin kun qulqulluutti dubartiin keenya qulqullooyteef nagaa Rabbii sii gabbartutti aliif hin beeytu, faatiyaan beeytu, quraana hin beeytu, nabiyyi ofii dagattee maquma isaa beeyti malee maali nabiyyiin dhufeeni maal nu ajajaa, maal nu dorgaa, maal jaalataa, maal jibbaa hin beeytu. Ammoo artistii fasdee deemte haa caaluu fa'aa gartee akkuma quraanaa buufattee beeytu. Gartee jirra takka egalee maaloo hajjuu dhufe kanas hundi kallattuma hunda fasdee deemte suura gartee faatiyaa qara'uu itti salaattu isumaatu beekaa meeshaallah akkam yoo umrii jiratte addunyaa tanarraa maaltu barbaadda? Maaltu barbaadda? Biyya bulchuu barbaadda moo aalima ta'uu barbaadda moo doktora ta'uu barbaadda? Aalima malee namni biyya bulchuu cubbuu sagal cuubata. Akkam? Aalimuma ta'uu inshallah rabbiin haa godhu. Tole mee asirratti waa'ee siyaasaa takkallee dubbattee turte waa'ee siyaasaa irraa illee waa dubbattee turte maal jettan waa'ee siyaasaa ilaalchise? Hin beeku waa'ee dhuma siyaasaa alaabaa amma utuu naa fidanii na gaafatanii addaan baasee hin beeku. Waan kana keessa galuu siin fedhan artistoota muuziqaa kana isa kanatu fidee hin beeku anis. Allahu akbar. Inuma dhaggeeffatu malee duraan nan dhaggeeffadhaanis bakka booda kana immoo tasuma maaluma na fayyada inuma ni dhiise. Dhagee eenyu irratti hin sirbu asitti nan dhaggeeffadha jawaala koo keessatti YouTube irra. Taa'ee dhuma sabii maaluma na fayyadan jedhe. Wallaahi suma dhugaa waa'ee siyaasaa kana alaabaa adda baasee hin beeku. Yoo dhugaa dubbachuu ta'e. Kanaaf waa'ee siyaasaa keessa nan galchinaa gandummaa keessa nan galchinaa jedhanii itti maddan ijoollee. Tamtu gartee tamtu qalloo asirraa agarre. Tamtu furdoo asirraa agarre, tamtu foqqottoo asirraa agarre, tamtu gabaabduu asirraa agarre, tamtu maraattuu agarre, tamtu fayyaa qabaas agarre. Sooshaal miidiyaan kun addaa namaa baasaa bara. Gartee tamtu akka ta'eetii tagartee fardaan tagaalaan diran san ta barbaaddu argine. Taaqilii qabdu jechuma tokkoon deemti. Arraba tokkoon, takka hadiisa tokkoon gorsaan deemti. Gariin beeytaa arrabaan deema. Arraataan deema. Arraba jaallatu amma waa'ee arrabaa sana gaa itti naa eenyu godhaati waan inni ta'e. Nasiyaana dhaamaati. San akkasii maal waliidha waan waliin jijjiirra ati inshallah khayrumatti atu hin beektaa jijjiiri tuni gartee abaaramtu kan rabbiinis abaaree rasuulli alayhi salaatu wasalaam dubartii abaaramtu gartee kan uffatteef seetu jedhan. Gartee immoo uffata firra keeysi uffata haphee qallaa qaama sii mul'isa harma sii mul'isa ta'a sii mul'isa waa hunda isii sheeppii sii hunda mul'isa. Hijaaba jechuun dubartiin achi as deemu jirti moo gamas deemu jirti kan beene jechuu jaabni gubbaarra ilaa jalatti gartee dubartiin daahaba raqaali fiddaa raqaali meeta raqaali waan gartee addunyaa kana jiru hunda raqaali isiin tun maal jennaan kennaa rabbi subhaanahu wa ta'ala gartee aadamiif kanne gartee giiftii rabbiin uumee aadam cinaacharraa uumee kanneef kabaja qabdi yaani gartee kabajaan jiraatti kabajaan dhaqanii fuudhanii gartee isin haadha adaadhaadha obboleettiidha gartee waa hedduu namaa taatan nabiyyoota tan dhalte dubartiidha gartee yaani hayyuu tan dhaltu beekaa tan dhaltu waa hundaa tan dhalchitu isiidha gartee dhiirti dubartii malee hin jiraattu annisaa shaqaa qurri jala jiran gartee dubartiin fottaquma dhiirarraa fotta'ite gartee saniif gartee obboleeyyan kiyya rabbi yoo sodaatan dubartii kitaaba keessa ilaala maryamaa ilaala aasiyaa gartee mana fir'auna isii ilaala jaartii gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra nabiyyootaa ta'e abaaramtee وإن امرأة نوح أقسم إلى جارتي نبي الله هو جارتي نبي الله قلت لوطي على خمت ورجع نمتن تاتي لا ilmoo sheekaa taatee mis murkoytu islaama taatee fis akkanumatti maqaadhaan ta'uun bu'aa takka hin qabdu amantii ta'etti dalagatu akkanumas nuti gartee abaaruma rasuulli sallallahu alaihi wasallam abaare sumasiidna rabbi abaare ka aslimatil buqtil maa'ila rifeensa si akka gootu ta rifeensi si akka qalama kanaa nama oonaan guyyaa gootee if tolchitee
TikTokin tun bareechitee dullatti bareechaa Snapchatiin gootee waan adda addaatiin yoo isin fayyadaman dhiirti dhugaa dhabbii. Aboo namni akkuma itti himani akiraas eeggachaa jira. Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yoom du'ee qabrii keessaan qabta jiraa hin beeytu. Aishaan qabrii keessa jirti hin beeytu. Abbaan keenya gartii Aadam akka du'an adame namni hundi akka du'an adame. Ati rabbiin carraa sii kanneen addunyaa kanarra si dhiisee TikTok keessa kan miilan qabnee jira, arrabaan qabnee jira, sirbi bakka galchu ta'ee jira. Kan digartee Facebook makana dhageettii kan takkaan arginu, jara biyya kana adeemsis jiru. Gartee laa ta'arifuun ni'imatu illaa fi jabaa deebiin. Kananiin tuni beekamu kan qasirraa deemtutti gartee obboleessa koo yaa obboleetu akka gartee nama gartee qurxummii bishaan keessa jirtu akka roobii bishaan keessa jirtu amantii tararraa waan kan beenu akkuma hin dheebotu keessatti akkana hin ta'ina inshaallah ta'ala. Akkuma obboleessa keenya kanas rabbi nu haa heddummeessu beekumsa gartee nama qaceelchu kan nama jallisne rabbi subhaanahu wa ta'ala haa kennu islaamummaa gartee bareedduu nuu kanne tana tan nuti hin filatin rabbiin nuu kanne maqaa islaamummaa kanas kan inni nuu fide silaa waan namni namaa kanne namummaan shoo namarraa gartee siradamti rabbi isinii kanne qananii tana hunda galata rabbi galcha yaa shamarran keenya sirraawa wal sirreessa taffeete haa taatu dhaqaa dhugaa itti hima jalan dhaqinaa jala yoo dheetan ergaa itti hima rabbi sodaadhu abaarsi rabbiitiif rasuul asirra jiraata rabbi sodaadhu bayi viidiyoo kee haqe jedhaan waa takka sin godhu yaa hadiya muxawwaa ammas hin jetti waa takka sanaa akkasitti wal haa gorsinu inshaallahu ta'ala obboleessa kiyyaas gartee rabbi subhaanahu wa ta'ala si haa tiisu affeerraa sana guyyaa duraatiif gartee naa dhufuu keeti baay'ee galatoomii arrabbi jechaan si jaalladha khayrii hunda asirraa eegalee hunda hormaatiidha tiiseedha kullu hundi keessatti tiisiteedha shurta wanti surratti rasuulii alayhi salaatu wasalaam maatii ta'e maal qabsoodhaaf qabooti lubbuu isiituu hin beeytu amantii dagattee qabsoo warri qabsoo godhe takkaa sirboo osoo hin godhin godhan sheekh bakrii saafaloo sheekh mahammad rashaad gartee aliyyii cirrii ulamaa'ii teenya gurguddoo afaan naafeetii irraa haasofnu kana afaan naafeetii barreessinu kana qabsoo isaaniitiin dhuftee ati oromoo jechuu fi afaan oromoo jechuu kana isaantu sii fide kitaabas barreessanii waa hunda dabarsanii har'a qabrii keessa ta'anii walitti qabatee seeritti bu'aa buufachuu jirran isin yaa hongoo tiktookumarraa iyyaa ooltu gartee manachi godhattee rabbis tiktookuma godhattee firaashaas maatiis nama godhattee yaa hongoo nama heddummeeffachuu qullaan dhufin yoo dhuftes waan ergaa gabaabduu fi daqiiqaa takka daqiiqaa sadiiti yookaan laayifuma nama fiddaa suuta jedhaa suuta ceeman qoree nama waraartii rabbii keessaniin sodaadha inshaallahu ta'ala tanuma waliin jenna nuti dhaqqabsiisuu malee dirqamaa miti obboleessa keenya gartee inninis gartee isinumatti iyyuu malee jannanni isaa harka hin jiru ammoo guyyaa boru sheenetti ta'uu teessan hanga inni lallabe kanaas gartee namni ergaa kana argatee ittiin dalayne guyyaa qiyama sheenaan sirraa hin baatu rabbiin galatoonfattu qabdanii obboleessi kiyya ana haa dhufuun isin jaa waa hedduu inshaallahu ta'ala waliin haasoidha gara sooshaal miidiyaatiin gartee namni uumaan guddifadha jedhee waan piraankii kana beektaa nama tokkotu maal jedhe waan kana naa ajaa'ibsamee siif nama maal jedhe namni kun laala asitti barreeffama tokko naa barreessee ayya galanis yaa abumaas ummata Suudi Arabiyaa kana gartee ati gartee ummata kana irra hin laalinii waan nyaatan dhabanii garjaanii waan nyaatan dhabanii piraankii jechuudha waan harkan dalagaa jiranii dubbiin gartee nu sodaachiftee waan ni gartee piraankii jaamu kun gartee namni gartee wal shawwatu jira waa hateetti booda yoo raqqaban gartee piraankii jechuun deemaa jedhan ajaa'iba zaman akkasii dhufa amma qabeenyuma kee fuudheetis gala hatee booda yoo narratti qabdee gartee booda piraankiin dalagee siin jechuudha namni niitii namaarrattis yoo namni qabame deemee bar piraankiin dalaguu jira jaa algaa namaa keessa niitii namaa waliin hafee so waan akkana dhufu jira jedhanii dhufaa jirti maal namni godhaa jira niitumaatu sitti taphata dhiirsa sii dhiiftee jaarsa sii dhiiftee deebitee bar piraankii godhu jiraa siin jetti waan akkanaa kana kijibaa dhugaa ta'aa jedhan zamana kijibnee akkasii dhugaa ta'ee jirra piraankii waan jettanii waan adda addaa diraamaa jedhanii jaartii nama waliin ciisan argaarra inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun dayyuu sulaa dukhulul janna jechuudha jaartii ta'e namni muufiin hojii dalaga jee argaa keessa hojii ciisu maraata horiin waan akkasiin dalagu beekta horiin waan majaalati jala deema saniif galatoomi sirra dheereesse waan mataa keessaa ergaa akka abumaa sibira jirreetitti akka nama tiktoo keessa jiruutti itti darbachuu sana arraba sanaa dhiisiiti itti afarsi amma ergaa dabarsiif waltajjiin ta'eeti waan takka waan biraas hin jiru itti himi gartee ummata dila waltajjii itti meen dadhabe itti madheen dadhabe itti naa'ima rabbi jara qajeelchuma gaaraa rabbi itti gada buusu
waa banadhu naan jedhanii achii banadhee dhaqanii naan laalan bakka achumaan hin jimmine amma gubuuyyuu bira ga'e. Akkan obboleeyyan kiyyaa gartee waan khayrii bakka hunda gartee yuutuubii gartee isin argisiise yuutuubii isin agarsiise Banadhu naan jedhanii kaan hin jimmine na laalu. Waa numeyrii tokko ni ilaalanii. uummata ajaa'ibaa nama kana kan harkataniiti isin gartee booda gaafa isin garagare akka abiyyiitti loluu deemtan gaafa isin dhiise mucaa kana galata rabbiin galatoonfadha kunuunfadha qabadha isa kana gartee kunoo waan ni cufa laala asirra lalladha waan gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaafis haa laaffisu kuni achi dhaquu dandeessan kun amma reexanii gartee kun olaal numeyrii naa'u maa ii maa eedhamu maal afaan oromoo maal jedhaniin ii raa Numeerii Ismaa'il jedha. akkas tun isinii galte inni kaan inni kaan isa yuutuubii kun yuutuubii jechuun tobbadhaa jechuudha isa yuutuubiitis kuno numeyrii enda mallattoo gartee fi kan jiru afaan endaa fi enni jiru sana tub jedha agartee mana gare namni kumni sadee ma biran yoo dhagee waan ni godha kuma sadeen jechuun seene deemaa mee godha anaa isin jedhe deemaa godha bakka biraa takka nama isin ajaje takka waa isin deemaa salaata deemaa sadaqa kanadha miskiina gargaara du'aa godha isin jedhe subscribe godha deemaa dhaga subscribe godha subscribe godha waliin dhaqqabsiisa inshallah ta'ala isa waan ajaa'ibaa gartee baasaa addaan fidee gartee dhufee waan addaan nu agarsiisu inshallah waan khayriin dalagu inshallah irraa hawwina obboleessa keenya rabbi subhaanahu wa ta'ala irraa jaalatu barreeffama uummanni gartee amantii biraatu ijuma tana laala maashaallah gariin ija qabu ijji goda keessa jirti beektaa ija tana rabbiin hin kanneef ija tana siif kannee itti ibsatta akkasii ibsatteen see tiktookii san keessa sanaaf akkasii ibsa. Tiktookiin araba nama godha gaasitti immoo kunoo udduu elee fakkaanna rakkoodha. Abshir mee obboleeyyan keenya kan mana hidhaa keessa jiru takkaa shurtaa atuu shurtaa irra taate hawaasa kanaa fi shurtaan arabaa shurtaa oromoo kana gartee ajnabiyyii kana takkaa kiriibee. Takkaa nan qabne takkaas waliin agarre walitti numni nan fiisimne ammallee takka. Goosin argisiisa. Inshaallah. Laktis laa'uu duuti nama dhufti shurtaan wal sin argisiisin bakkuma deemtu dhukkubaa fi balaa fi beela jala rabbi si haa baasu. Amiin inshaallah. Isinaatis manattis jabalarrattis alattis isinaatis jabaadhaa dalagadhaa hanqa rabbi riskii isinii kan dalagadhaa hawaasa keenya hiriyoota kan beeytuu fi kan manidhaa jiru kan gartee kan rakkachaa jiru kana inshallah dhaamsadhaa fi kan manidhaa keessa jirus inshallah waa'een gartee biyyi hambaa biyyuma namaati yoomiyyuu numa rakkatanii jiruuf jireenyi biyya ofiitu tolaa qilleensa bareedaa kan muyya hayyaaf hin barbaanne haala feetu mana bishaan qabbanaa lafti qabbanaa hawaasni keenya qabbanaa sanitti nagaan isaan galchuu mee warra mana hidhaatiif maal jettaan inshallah. Warra mana hidhaa jiru sagaleedhuma taa'ame rabbii nagaa nagalchuun jira malee maalan jedha. Wannan jedhu hin jiru. Hangasuma jettaan jechuudha. Wallahi zamanuma dhiyootti rabbiin jaraa biyyatti galchu malee. Didaniiru silaabii gaasheen taqabbalu. Akkasii maal har'a akkasii boru gartee inshallah guyyaa biraa kan dhufnu isumaa sagantaa tana fudhatee numeerin irraa haasa'u sanii gad dhufna inshallah har'a keessummaan gartee waanuma amriitti kan nan fudhatte inshallah baga dhuftee bishaan illee siif hin kennine asirratti illee hojii teettirraa gartee yeroo qilleensa oowwaa kana yeroo namni gartee nagee qaamni namaa ijaaraa godhuuf dhufanatti galgala kana argamtee si rabbiin si jaaladhaa galatoomi rabbiin dogoggora kee hunda kaasiin dura irra si adabru kan si beeynu kan rabbi caalaanii fi ati waliin beeytan kan hawaasni si beeku ollaan si beeku maatiin tee si beeytu hiriyoonni si beekan hunda irra si adabru jabaadhaa bakka toobadhaa baradhaa amantii keessan calaqqisiisaa ittiin gartee gammadaa oromummaa teessanis ittiin gammadaa calaqqisiisaa inshaallahu ta'ala waan rabbiin irraa isin dhoorke irraa dhoorgama waan rabbiin itti isin ajaje irraa agartee ajajan fudhadhaan isin jaa saniif inshaallah daangaa rabbiin isa eeggadhaa biyya namaa yoo jiraatanis daangaa isaanii eegaa kan fokkottuu shurxaan nama qabee nama hidhee oromiyaan nama galchuun waa takka tuni gartee waa takka gammachuu ammoo mana hidhaatti rakkatu tiktookii keessaa akka ati gartee akka reefu san dhawattu dila akkasii agarsiifne san akkasii yoo si qabe malakul mawtii yoo si qabe mana gartee hidhaa Saudi Arabiyaa sin geessu
qabri jalas dabarsa barzakh akhira sigeesa jahannam aside umarte namni waan irraddu ekama yo tiktok irraddu tiktok irra kafam yo zina irraddu zina yo salata irraddu akasuma algarte wahuma irraddu namni guyya qiyama kafam akkuma du kafam guyya sanbeka sanif waan irraddu beitu galgala kana tiktok keessa yo duute rabbin songeessi obboleetito guyyaa boruu gartee meegaa fi kanaan isin raxumura inshallah taala yoon itti gartee guyyaa fuula rabbii dhuuf kitaaba fi malaayikaan galmeessi wajjin kaaftee اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا سجلا كتابك كان في ما دبس ربين ترجمانا ان برباد بياسني مسابلون انجرتو اسدرو تيسه ربين قرتي سيفين كارو سيفين دبس اتيتو فيديو كي تيك توك كيسا ربي ولا باتي تاكنتو لا لا ربي سوجين لا لي سنجر ارتي دا ود كومنتيته فيديو كي هم دلالي دوبا مال سنجا بود ربي سبحانه وتعالى جنة ديمو فيتمو جهنم سنجر وفي فرق مرتين أنا لا أخمن تقول ورمت أنا مدير تبليسو ربي يقول لك كسل لالو فيتا فيديو كده تيك توك كنا بوته كانوا تراس الأوركاجرو كنا بيجين نهمة حرام وتشوف راس الأورك وسيكا دلك كنا يتوقع كسمة سلو يو دوتيس أبليتي تاني تباهي تكادرو دوته أبويا فيجران تيك توك سي كسمة جرو سربي سينا كاس سربي تو كاس جرو أبري خيسة تلا كاس جرا بخا شكي ماله هونغو كرتي فيديو دليا تيجو تكون سماها لاخا غافات دوت أسمر راسي هاتاون أبو ماز فيديو دلا ورابي خنم أكلمة ديم دلا كأم إنسان كفيسبوك سوشيال ميديا جرات إني سرعة شوف أول ديبي رقم سري كأني بير إيميل كأني بير أكلمة ديم دي مع سيانسي هنگ غرتي ما دام السماوات والأرض أنك تجيب سامي يوتيوب أم وفر راحك توبة واللافتو لاجو واتك غرتي ندبدو كل غوتة مدريكا سكندي تكسر دللي غوتة كيجي هاري فولا هاري قل مه هاري ركا أجي كان تربي دين بنادا سو شيئا سرّامبا تقولي سني إما وجي جنة درجة جدا تيك توك سا إما وجي جهنم تصدق فاجر أنكسم قران لما أكا مسلم تكا جهنم تكا جنة أنا مرحبا كنتو ربي جهنم سنافا كيسو وجزاكم الله خير جزاء ناغرتكم أسنجا باي يسجي لنا ولد ديبنا أرمت تيزغرتس كيسان فتو أفان سنگو قدسو ربي سرها جارتو جوانو جبكالا لا أقول لك أنا وجه قرتي كافي ده مثلا واحد في أقول لك أنا شرطة قرتي رو على ما خرجت من السوشيال ميديا تيك توك إذا أقول لكم كم مرة كده خدام كنا بيصير كافة إذا نسرب عن قرتي كافة كده كاسي قرينا أتفضل قرتي أكثر ساعة لمتي قريب ويا قرتي قرينا بس نمر بيفكر إنك تيجي تشوف فلان في سبحان الله تعالى يوم كان يلو بس فلان سنة كده يشوف يوم كان يلو بس فلان سنة في الكثير ربنا هو يشوف الله وعدنا في مرادين ولا رسول الله نقولي قبري وجود نزار أشخاص يسرون كافي يسرون نقولي وقت تكرار البوتي ده في فتح ممكن ورا وجود تكافنا يا سكرتي كافنا سكري سكر رحمة الله نقولي ويا جنازة نور الصلاة الجنازة برحمة الله ويا فونا نيجر تكرر قبري برحمة الله ويا بوكو ويا فونا خير بونس رحمة الله نقولي يا كافهم نكار رحمة الله نقولي جنة كيسة كافر ربنا هاقولو بلسوما يا في أخرات جهات وجهين بلسوما نباسي يا رب روحني سما تكتي أسلم نجات سجرو نما تجد لفته نما تجد سجرو يا رب ورقة جلسة ترنقون في آخر عملي نبي محمد صلوات ربي وسلم عليه إساء في ما روض لسورده هندا كان ديرا في شمارا في توقف كون كذا كنتراتو نولي ورس عليه جنجراتو بسمار كارو ربي عافيو كون كذا بها برسيسو كم بريس كذا سبحانه وتعالى كم قرآن كتابات قرآن ربي عافيسو تنسر بانك بتاعي بروكس ربي نقدر سبس قبل قلبي سكت تهاجم بسيسو أكنا ما بقولي وفي تنتين أكنا ما حكي وفي تنتين تنجيب ربي يا ربي حواسك أنا جد جديد نقر سيسي يا ربي نور راجع جيري قلبي سكت سنود جيري لمي والجالة كتابنا ذكر والجالة يا ربي سبحانه وتعالى يا ربي ديسا نقولي هل كنا مسجد فيقول ثم دخلنا خلنا لا فيسي قرآن لا فيسي تأرن سيسي بابك قرآن إنكار يا ربي قرآن لا فيسي لا تسألني سرت لا فيسي قرآن نتجابات يا ربي لا فيسي قرآن لا تجارة أنا جيب برتي ربي سبحانه وتعالى روح أقول كثير وفكر والخبج سوشيال ميديا رتي والخبج والفتش والخبج ربي روح أقول تقدرت يا خبز دري سبي سنة سنترو هوا سنة دري كم كتو تناس ربي سنة سنترو جبان نبي بدن ما تمساتي يوم فقدرت ربي كارين كان هوا سنة سنتني بينغرتي وان كينيا شمال كينيا تستر سنترو وان غرتي كل سنة ده قرآن ربي سنة فرا دورو جبان جنن سران ربي راجوني كنا
jahannam sanan warga jiraates fagoo jahannam barguure akka rabbiin jettiin sanuma halkan gaarii isiniif haa taatu asmara sirraa qabsan guyyaa biraa hanga sagantaa biraatiin walitti deebi'utti nagaaf naaf jiraadhaa keessaaf halkan gaarii keessaaf guyyaa gaarii waaree gaarii galma gaarii uummatni kan dhufu wasalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Galatoomaa jabaan halkan gaarii sana numee.